Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo empire biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Amajjii 12 bara 2014 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo biyya keessaa fi biyya alaa jirtan. Kun sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Qophii keenya har'aa keessatti duraan dursa oduu isin dhageessifna. Itti aansuun diddaa uummanni Oromoo harcaatuu sirna nafxanyaa fi mootummaa abbaa irree wayyaanee irratti gaggeessaa jiru irratti gamaggama qabna. Turtii unu waliin qabattaniifis wallee warraaqsaa isin afeerraa turtii gaarii. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu hangafoota sin dhageessisa an Gurmuu Seenaati. Magaala Finfinnee kutaa magaalaa garaagaraa keessatti mootummaa wayyaaneedhaan sakatta'iinsi olaanaan gaggeeffamuu irratti argama. Doorsisni mootummaa wayyaanee daran hammaachuun godina Horroo Guduruu keessatti jabaatee itti fufee jira. Dhaabbilee barnootaa olaanaa keessatti barattoonni Oromoo sirna nafxanyummaa fi gabroonfataa mootummaa wayyaanee ilaalchisuun iyyannoo galchuu irratti argamu. Uummanni Oromoo Gujiif Booranaa saaminsa qabeenya warqee shaakkisoo investeroota alagaa dura dhaabbatan. Mootummaa wayyaanee lammiilee biyyattii jumlaan manadhaatti guuruu eegalte kan jedhan hangafoota oduu keenyaati. Jaal Hariiroo Jorgoo bal'inaan isin dhiyeessa. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa garaagaraa keessatti sakanta'iinsa guddaan gaggeeffamaa jira. Waraanni poolisii federaalaa fi poolisiin magaalaa Finfinnee dhiphina keessa isaaniitti dhalatee fi waraanni bilisummaa Oromoo Finfinnee seeneera yaaddoo jedhu irraa kan ka'e magaalaa Finfinnee kutaa garaagaraa keessatti kiiloo 4, kiiloo 5, kiiloo 6 Boolee, Kaazaanchiisii fi Meeksikootti aspaaltii irratti sakatta'iinsa gaggeessaa jiraachuun ishee mirkanaa'eera. Waraanni mootummaa wayyaanee erga dhihoo kanaa as rakkoo cimaan keessa isaatti dhalachuun kan hin haalamnedha. Gama biraatiin ammoo doorsisni mootummaa wayyaanee daran hammaachaa dhufuun hubatameera. Kanarraa kan ka'es miseensonni OPDO Yuunivarsiitii Arbaa Minch bulchiinsa mooraa yuunivarsiitichaatti iyyannoo galchachuun isaanii beekameera. Haaluma kanaan iyyannoon barattootaa kun doorsisni mootummaa wayyaanee haa dhaabbatu, konsertii Teedii Afroo gaggeessaa jiru cimsinee ni balaaleffanna, ilmaan Oromoo hidhaa jiran haa hiikaman, rasaasni mootummaa wayyaanee barattoota Oromoo rukkutaa jiru haa dhaabbatu faa kan jedhu akka ta'e addaateera. Yeroo darbe barattootni yuunivarsiitii Arbaa Minch gaaffii mirgaa wayita gaafatanitti barataa injineringii waggaa 4ffaa kan ta'e barataa Saamu'eel Dassaaleny rasaasaan rukkutamuu fi barattootni daataa waajjira poolisii mooraa gubuun isaanii ni yaadatama. Uummanni Oromoo Gujii fi Booranaa saaminsa qabeenya warqee shaakkisoo dura dhaabbachuun fincila kaasaniiru. Ka'umsi fincila kanaas qabeenyi uumamaa lafa Oromoorraa kan Oromooti malee kan Alaamuddinii fi kan abbootii qabeenyaa dhuunfaa miti. Beenyaan qabeenyaa fi lafa keenyaa nuuf hin kaffalamne kan je'anii fi miindaan hojjettoota oomisha warqee kanaa haalaan gadi aanaa sababa je'uun ta'uun hubatameera. Fincila kanaanis hojiin oomisha warqee kanaa kan dhaabbate yoo ta'u wayyaanonni immoo yoo daftanii hojiitti deebitan malee miindaa hin argattanii jechuun doorsisaa jiraachuun irra gahameera. Kun kanaan osoo jiru qabeenyi investeroota halagaa diddaa uummata kanaan barbadaa'uun kan hin dagatamne yoo ta'u ammas kutannoon dura dhaabbachuu isaanii akka itti fufan ejjennoo isaanii addeessaa jiru. Gama biraatiinis mootummaa wayyaanee lammiilee biyyattii jumlaan hidhaatti guuruu eegalteetti. Gaaffii mirgaa finiinaa dhufee fi dhiphina keessa isiitti dhalateerraa kan ka'e basaasonni wayyaanee fi dameeleen tikaashee uummata magaalaa Finfinnee, Giincii, Gabra Gurraachaa, Ejeree, Holotaa fi kan kana fakkaatan keessatti namoota dooraan hidhaatti guuraa jirti. Magaalota olitti tuqaman kana keessatti manni namoota hedduus waraana wayyaaneen sakatta'amaa jiraachuu fi saamamuun ifa ta'eera. Waraanni mootummaa wayyaanee yeroo garaagaraa fi bakkoota garaagaraatti seeraa ala mana lammiilee hedduu seenee kan sakatta'uu fi saamu ta'uunsaa kan amaleeffatamedha.
namoota manhidhaa wayyaanetti ukkaanfamanii fi doorsifaman keessaa obbo Tafarii Ayyaanaa Wallaggaa Bahaa Giddaa Kiiramuu, obbo Tarrafaa Leellisaa magaalaa Naqqamtee irraa, obbo Roobaa Abrahaam Harargee Bahaa magaalaa Awwadaa irraa, akkasumas godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee irraa sabboontota Oromoo doorsifamuu irratti argaman keessaa obbo Fiqaaduu Namarraa fi Rattaa Taaddasaa magaalaa Aliboorraa, Biraanuu Kaffaalaa magaalaa Amuruu yookaan Fuliyyee keessatti argamu. Jaal Hariiroo Jorgoo hedduu galatoomfanna. Dhaggeeffattoota keenya kanatti aansuun wallee warraaqsaa Yalammii koo amma garaan na ciise reefuu jettu sin affeerra. Lakkasa elamma sagaroo koo garoolee garaan na ciise reefu. Lakkasa elamma sagaroo koo garoolee garaan na ciise reefu. Gabromsa tankalee garoo koo garoolee garaan na ciise reefu. Lakkasa elamma sagaroo koo garoolee garaan na ciise reefu. Maqaa jijjiirratee garoo koo garoolee garaan na ciise reefu. Lakkasa elamma sagaroo koo garoolee garaan na ciise reefu. Oromiyaa galee garoo koo garoolee garaan na ciise reefu. Lakkasa elamma sagaroo koo garoolee garaan na ciise reefu. Lakkasa elamma sagaroo koo garoolee garaan na ciise reefu. Lakkasa elamma sagaroo koo garoolee garaan na ciise reefu. Manni guddaa gamaa garoo koo garoolee garaan na ciise reefu. Lakkasa elamma sagaroo koo garoolee garaan na ciise reefu. Utubaan jaatamaa garoo koo garoolee garaan na ciise reefu. Lakkasa elamma sagaroo koo garoolee garaan na ciise reefu. Goonni daabeellolee garoo koo garoolee garaan na ciise reefu. Lakkasa elamma sagaroo koo garoolee garaan na ciise reefu. Dabeessirraa bamaa garoo koo garoolee garaan na ciise reefu. Lakkasa elamma sagaroo koo garoolee garaan na ciise reefu. Kan dhiyaa socho'ii kan baalabsadhu, kan kaabaa socho'ii kan kibba himadhu. Jajjaabee kotoofta jijjiiri itti, waata kan shakkiini injifannoon keeti. Waata kan shakkiini injifannoon keeti. Lakkasa elamma sagaroo koo garoolee garaan na ciise reefu. Dhufte ijoollee keenya garoo koo garoolee garaan na ciise reefu. Lakkasa elamma sagaroo koo garoolee garaan na ciise reefu. Isheen baloo buutuu garoo koo garoolee garaan na ciise reefu. Lakkasa elamma sagaroo koo garoolee garaan na ciise reefu. Amni buutuu garoo koo garoolee garaan na ciise reefu. Lakkasa elamma sagaroo koo garoolee garaan na ciise reefu. Oromiyaan biyyaa garoo koo garoolee garaan na ciise reefu. Lakkasa elamma sagaroo koo garoolee garaan na ciise reefu. Oromoon uummataa garoo koo garoolee garaan na ciise reefu. Lakkasa elamma sagaroo koo garoolee garaan na ciise reefu. Mirga namaan tuqnee garoo koo garoolee garaan na ciise reefu. Lakkasa elamma sagaroo koo garoolee garaan na ciise reefu. Kan ofiif falmataa garoo koo garoolee garaan na ciise reefu. Lakkasa elamma sagaroo koo garoolee garaan na ciise reefu. Qaqallattuu quncee garoo koo garoolee garaan na ciise reefu. Lakkasa elamma sagaroo koo garoolee garaan na ciise reefu. Balladdaachuu jira garoo koo garoolee garaan na ciise reefu. Elamma sagaroo koo garoolee garaan na ciise reefu. Kunoo qeerroon kaatee garoo koo garoolee garaan na ciise reefu. Lakkasa elamma sagaroo koo garoolee garaan na ciise reefu. Lollamaachuuf jira garoo koo garoolee garaan na ciise reefu. Lakkasa elamma sagaroo koo garoolee garaan na ciise reefu. Lakkasa elamma sagaroo koo garoolee garaan na ciise reefu. Lakkasa elamma sagaroo koo
Lamasa garoko garole garanna chisere. Oromo waltaate garoko garole garanna chisere. Lakkasa lamasa garoko garole garanna chisere. Qabsoonitti bufa garoko garole garanna chisere. Lakkasa lamasa garoko garole garanna chisere. Qeerroon bilisummaa garoko garole garanna chisere. Lakkasa lamasa garoko garole garanna chisere. Amma keenyan galma garoko garole garanna chisere. Lakkasa lamasa garoko garole garanna chisere. Egaa jaalaloo Jorgoo qophii keenya deemsaa mootummaa wayyaanee irratti uummanni Oromoo diddaa gaggeessaa jiru keessumaa dhiyoo kana sirna nafxanyummaa irratti eegalee gaggeessaa jirurraa uummata Oromoo irraa maal hubatte deemsi kun haala akkamiitiin deemaa jira fuuldurri isaa maal fakkaata? Galatoomi Jaal Gurmuu Teedii Afroo akkuma maayikii qabateen diinottan Oromoo gurguddoo kan jennu faarsuu jalqabe kanneen akka Haile Sillaasee fi Minilik fa'aa jechuudha. Gabaabinatti yoo ilaalle Haile Sillaasee jechuun nama akkamii akka ture nama mataa isaallee ganee namichi kun an nama Afrikaa miti jedhee Yihuudaa nama jecha uf jechaa ture abbaa Afrikaa jedheeti faarsuu jalqabe waanumanni diina Oromoo ta'eef. Haile Sillaaseen ammas amantii waaqeffannaa amantii Protestaantii amantii Musliimaa balleessee nama amantii mootummaa biyya kanaa amantii Ortodoksii Kiristaanaa qofa jedhee seera mootummaa irratti labse. Afaan biyya kanaa afaan Amaaraa qofa jedhee afaan Oromoo keessaafuu ifatti baasee namni afaan Oromootiin dubbatee barate barsiise hundumtuu yakkamaa jedhee nama labse. Nama kana faarsaa ture namichi kun. Dabalee itti fufee immoo Minilikiin faarsuu jalqabe. Minilik jechuun immoo nama akkamii akka ta'e addunyaaf ifadha Oromoo fa'aa turuuti. Kanaaf Oromoon kan hin dutee bakka tokkotti diddaa gabrummaa isaa fincila diddaa gabrummaa isaa kan inni jalqabe. Dhuguma Jaal Hariiroo wallisaan kun namoota diina Oromoo ta'an faarsaa tureera. Uummanni Oromoos immoo diddaa daran jabaa keessumaa sirna mootummaa wayyaanee kanarratti kan kana nurratti faarsisuu mootummaa wayyaaneetii kan jedhuudhaan diddaa gaggeessuu irratti argama. Addaan waan hin cinnillee irratti finiinsee jira. Kanarraa uummata Oromoo akkamiin ilaalte ati? Tokkummaan uummata Oromoo maal ta'e sitti mul'ate? Baay'ee gaariidha Jaalle Gurmoo. Asirratti wanti ilaaluu qabnu fedhiin mootummaa wayyaanee maali isa jedhudha. Fedhiin mootummaa wayyaanee yaada uummataa xiyyeeffannaa uummataa isarraa mataa isaarraa daayivartii gochuudha. Kallattii biraa qabsiisuudha. Kun bifa kanaan hubatamuu qaba. Fakkeenyaaf namni tokko abbaan isaa abbaa koo yoo ajjeese abbaan koo dogoggoraan abbaa kee ajjeese anaaf ati garuu nagaan wajjin jiraachuu dandeenya yoo naan jedhe dhugaadha yoon dhiifama godheefoo maatii miti. Garuu abbaan koo goota abbaa kee kanatti ajjeese yoo inni naan jedhe nama kana wajjin jiraachuu hin danda'an. Totally. Gonkuma nama kana wajjin jiraachuu hin danda'u. Kanaaf wanti kun immoo uummata Oromoo aarse jechuudha. Waan Minilik godhe Oromoon beeka har'a teediin Oromiyaa irra dhaqeen kana faarsa gaafa inni jiru uummanni Oromoo hundi bakka tokkotti ka'e. Kun immoo sagalee irree uummata Oromoo tokko godhe jechuudha. Kan keessaa fi kan dhalaa tokko ta'e. An carraa kanaan haalli gaariin tokko uumameera yaada. Haalli gaariin kun maal inni barumsa guddaa tokko irraa baranne yookaan hubanne jedheen amana. Uummanni Oromoo illee barumsa guddaa tokko argateera jechuun hin danda'a. Kunis maal inni uummanni Oromoo humna guddaa qabaachuusaa sagalee guddaa qabaachuusaa yoo tokko ta'e waan barbaade hunda gochuu akka danda'u. Mootummaa wayyaanee kanallee bifuma amma fincile kanaan irreesaa agarsiise kanaan tokkummaan irreesaa mootummaa wayyaaneetti agarsiise bilisummaan uummata Oromoo barruusaa harkarra jirti jechuudha. Bilisummaan uummata Oromoo harka nama tokkorra hin jirtu. Kun anaaf dhaamsa guddaa diinota keenyaaf illee dhaamsa guddaa dhugaa dubbachuuf. Kunis maal inni
dinagdeen uummata Oromoo hin qabanne eessayyuu ga'uu hin danda'u. Siyaasaan uummata Oromoo hin qabanne eessayyuu ga'uu hin danda'u. Mootummaan uummata Oromoo hin qabanne eessayyuu ga'uu hin danda'u. Kanaaf olaantummaa isaa kan itti mirkaneeffate jechuun hin danda'a. Uummanni Oromoo gara fuulduraattis immoo bifuma kanaan tokkummaa isaa eegee hawwisaa akka inni bakkaan ga'uun dhaamsa dabarsuu barbaada saba kanaan. Jaalkoo qabxii guddaa tokko kaaste. Akeekni mootummaa wayyaanee inni guddaan kallattii uummanni Oromoo kallattii ilaalcha uummata Oromoo jallisuudha jettee dubbatte. Dhuguma ammoo mootummaa wayyaanee kun bittaa umurii isaa dheeressuuf sabaaf biyyattii keessaa walitti buusaa ture. Ammas Amaaraaf Oromoo walitti buusee ofiisaa bittaa umurii isaa dheeressachuu fi shira kana akka dalage ni beekama. Uummanni Oromoo illee kana ni hubata. Kana keessatti wayitaa sagaleen uummata Oromoo ol kaatu waarshaan biiraa Baddallee dhimma konsertii kana akka dhaabu beeksisee jira. Amma dargaggoonni tokko uummanni Oromoo maanguddoonni mootummaan wayyaanee gaaffii uummata Oromoo yeroo dheeraa kan hin deebisne sagalee uummataa dhaga'ee oomishni warshaa biiraa Baddallee gaaffii uummata Oromoo dhaga'ee dhaabuun isaa galata qabaa kan jedhantu jira. Kanarra walii wal qabsiistee yaada akkamii qabda? Gaaffii bareeduu na gaafatte. Warshaan biiraa Baddallee teessoon isaa eessa? Oromiyaarra. Kan inni dhaabbatu lafa Oromiyaarra. Meeshaalee dheedhii kan inni argatu Oromiyaarraati. Bishaan Oromiyaatiin oomishama. Humna ilmaan Oromootiin oomishama. Kanaaf maammiloonni isaas parsantii 99 ol 99.9 yoon jedhe sobantu akka jirutti Oromoodha kan irraa fayyadamu. Kanaaf duraan dursa isaaniin sponsor gochuuf yaaduun isaa eenyu akka inni teessatu hin beekin akeekni konsertii kanaas maal akka ta'e otoo hin hubatiin gaggeessuuf yaaduun isaa dogoggora guddaa ture. Dogoggorri kun immoo hamma warshaan kun dhabamuutti isa geessisuu danda'a ture. Amma dafee hatattaman tarkaanfii irratti fudhachuun isaa cimina isaatii lafa kaa'uuf hin danda'a. Heniken jechuu kooti. Heniken tarkaanfii bareedaa fudhatee dhumarratti maaliifii ni hubate. Ammas garuu dhaamsiin an Henikeniif yookaan warshaalee gara garaa Oromiyaa irra jiraniif kan hin dhaamsa dabarsuu barbaadu eessa akka jiran of hubatan bareedaadha. Diinota keenya sponsor gochuu nurraa nyaachaa warra kaan galateeffachuu hin qaban. Nurraa nyaachaa warri kaan isaan elmachuu hin qaban. Kanaaf Oromiyaa irra jiru qabeenya Oromootiin dagaagaa jiru yooniif of awweessuu illee barbaadan of beeksisuu illee promote of gochuu illee yoo barbaadan artistoota Oromoo bebbeekamootu jira. Artistoonni Oromoo kan Afrikaa guutuu irratti beekaman hedduutu jiru. Kanneen akka Dr. Ali Birraa yoo kaasne badhaasa geebaa 2000 kan nyaate Ali Birraadha. Kanaaf artistoonni keenya dandeettiitiinis ta'e hedduu isaan caalu. Isaaniin sponsor gochuu danda'uu qabu. Dhaamsa jedhuun dabarsuufii barbaada. Oomisha isaanii Oromiyaa irratti beeksisachuu barbaadan artistoota Oromiyaa dhaabbilee promooshinii Oromiyaa irra jiran gara garaa itti fayyadamanii miidiyaa Oromiyaa itti fayyadamanii promote gochuu danda'u jechuudha oomisha isaanii. Dhaggeeffattoota keenya kanarraaf itti qophoon kanumaan raawwan qophii keenya taanu keessatti kun artistoota Oromoo keessatti maal uume kan jedhu qabannee isinii dhiyaanna. Qophiin keenyarraas kanumaan raawwata. Nagaan tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaa bilisummaati. Sagalee qeerroo.